Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ilmaan Oromoo shama harka fuune akkam jirtu bakka jiraattan hordoftoonni yuutuubii kiyya akkasuma peejii kiyya. Har'a barnoonni warroota peejii fayyadamtan. Egaa peejiin bifa lamaanii kaa'ama fayyadamamaa jiru. Tokko bifa gabateetii fi abdeetii ta'e bifa piroofaayilii akka feesbuukii kaanitti deebi'ee akka feesbuukii normaaliitti kan itti fayyadamamaa jiru. Saniif warri gabatee irraa gama akka feesbuukii piroofaayilii deeffachuu barbaadanii fi warri immoo piroofaayilii irraa bifa gabatee kanatti deeffachuu barbaadan viidiyoo kana hordofaan isiniin jedha. Gaaffii nama baay'eetillee akkasuma immoo namni baay'een waan akkasii kana irra rakkatu. Egaa peejiin duraan martuu akkuma gabatee kana irra ture. Abdeetii ta'ee booda kana ofumaan dirqamsiisanii akkati gama piroofaayilii kana deebitu taasisanii ammoo piroofaayilii irraa illee yoo barbaadan gabateetti deeffachuu dandeessanii gabatee irraa illee barbaadan bifa piroofaayilii kana deeffattanii itti fayyadamuu dandeessan jechuudha. Kanaaf namoonni baay'een bifa piroofaayilii kana barbaadanii garaagarummaan isaa bifti piroofaayilii akkuma feesbuuka kaanitti keessa seenamee koomentii illee kennuu ittiin illee daawwachuu of ta'eetuma deema jechuudha. Ka gabatee ammootu feesbuukaan keessa seenamee wanni sirraa'utis sirraa'aa wanni poostii godhamus poostii godhama jechuudha. Walumaa galatti namni piroofaayilii irraa gara gabatee kana deeffachuu barbaadanis namni immoo gabatee irraa gama piroofaayilii deeffachuu barbaadanis viidiyoo kana hordofaan isiniin jedha. Jalqabaa Google Chrome seenaa. Osoo laaptooppii yookaan kompiitara qabaattanii irra gaariidha. Yoo sanan qabaannes Google Chromeedhaan seentanii Google Chrome malee hin ta'u. Google Chrome eega seentanii tuqaa sadan gubbaa sana dha'uudhaan raayitiitti godhatan sanduuqa kanatti akka laaptooppiitti itti fayyadamuudhaaf jechuudha akka kompiitaraatti. Eega raayitiitti godhatanii akka feetanitti as fuutanii achi fuudhuu dandeessan. Yoo raayitii sanan godhatiin bakka kanallee dhaquu hin dandeenyu yoo godhannellee peejii kana jijjiiruu hin dandeenyu jechuudha. Kanaaf dirqama raayitii kanatti godhachuun barbaachisaadha. Dura raayitii kana godhatanii feesbuuka keessaniin loogiin gootanii keessa seentanii eega feesbuuka keessanii seentanii feesbuuka keessan keessaa baatanii isatti seentan jechuudha. Amma isa bifa piroofaayilii irra jiru gabateetti deebisee sin agarsiisa. Tuqaa sadan kana dha'uudhaan kilaasis peejis jedhee jira. San dha'uudhaan duuba deebina. Kana jechuun gama gabateetti deebisuuf deemna jechuudha. Ka piroofaayilii irra jiru kan. San booda duuba deebitanii dukkuma deemtanii next godhaatuma deebitanii dhumarra okay understandii gootanii raayitiitti gootan jechuudha. San booda continue gootanii faana deemuudha sweet back jedha eega gadhaatanii keessaa sin darbata jechuudha. Sila akka feesbuukaatti keessa waan jirtanuuf amma keessumaa sin baasee feesbuuka normaalitti sin deebisa jechuudha. Maaliif peejiin kun gabateetti deebi'ee waan jiruuf feesbuukaan malee addatti isa keessa seenamuun hin danda'amu jechuudha. Kanaaf keessaa sin baasaa yeroo akkas ta'e gabateetti deebi'ee jira jechuudha. Achi booda achi deebitanii peejii keessa ilaaluu dandeessan gabateetti deebi'uu jechuudha. Feesbuukaan seentanii bakka peej jedhu kana dha'uudhaan inni seentanii kunoo haala kanaan gabateetti deebi'ee jira jechuudha. Kan sila piroofaayilii irra jiru. Amma feesbuukaan kee deemnee waan barbaannes yoo poostii godhuu jennes yoo sirreessuu jennes wama fedhayyuu feesbuukaan seenna malee akka duraaniitti hin seenamu jechuudha. Kanaaf waa hundayyuu haala kanaan laaluu dandeenya. Yoo hordoftoota laaluu barbaanne kan sila fuularra dhufu hin dhufu waan ta'eef asoomnee koomunitii bakunnee haala kanaan hordoftoota keenya illee ilaaluu dandeenya jechuudha. Ka itti aanu immoo ka gabatee irraa piroofaayilii deeffachuu barbaadan. Sunis eega Google Chrome seentanii peejii san keessa seentanii peejis bakka jedhu dha'uudhaan peejii kana irra dhuftan. Asitti wanni isin hubachuu qabdan peejii isa duraan piroofaayilii irra ture gabateetti deebi'ee ammallee piroofaayilii deeffachuu barbaadan malee peejiin haaroftee takkaa piroofaayiliitti hin deebine asiin bakka kanaan gama piroofaayilii isinii deebi'uu hin danda'u jechuudha. Kanaaf amma eega peejii isa gabatee san keessa seenee amma peejiin kaalij peej jedhu kun gabatee irra jira jechuudha. Piroofaayilii deeffachuu barbaade akka kiyya kaanii amma gama gabatee deebisee sanatti jechuudha. Saniif eega peejiin sun haala kanaan dhufee tuqaa sadan kana gadi dhahaa jechuudha. Tiree jedhee ammas yaalii maaliif duraan piroofaayilii irra waan tureef anatti irraa deebisee gabatee deebisee waan ta'eef hammallee yaaltee piroofaayilii deeffachuu dandeessaadha. Abdeetii gootee jechuudha. Saniif isii dhumarra jirtu kana gadi dhaatanii jechuudha. Amma fuulduratti nu deemsisa. Amma peejii keenya abdeetii goonee akka piroofaayilii sanatti itti fayyadamuu dandeenya. Kanaaf amma abdeettaa jira. Keessaa nu seensisa kun immoo. Kun ka piroofaayilii irraa yeroo gabatee deebi'u keessaa nu darbata. Ka ammoo gabatee irraa yeroo bifa piroofaayilii bifa feesbuuk normaalitti gaafa deebi'u iswiichi ta'ee keessa nu seensisa jechuudha. Yeroo keessa seenne peejiin keenya haala kanaan akkasitti hordoftoonni illee fuula irratti ba'ee akkuma feesbuukitti keessa seennee namallee koomentii godhaa feesbuukallee ittiin daawwachuu dandeenya jechuudha. Mee feesbuukaan immoo seennee haa ilaallu. Feesbuuka normaaliidhaan peejicha keessa seennee yeroo ilaallu immoo kunoo haala kanaan jira. Yoo barbaanne swiit naa'u goone keessa seennaa yoo keessa seenuu barbaanne immoo
gubbaa bakka maqaa kana gadha'uudhaan peejichi maal akka fakkaatu hin laallaa jechuudha. Kanaaf haala kanaan piroofaayilii irraa gama gabatee irraa gama piroofaayilii deeffattanii itti fayyadamuu dandeessanii. Namoonni baay'een gaafa inni gabatee irraa piroofaayilii deebi'u isinis toluu dhiisuu danda'a. Namoonni baay'een immoo piroofaayilii kana feetanii. Kanaaf warri piroofaayilii irraa gabatee deebiftanii jijjiirtan haala ammaatiin tiray gootanii carraa lammaffaa yaaltanii ammallee piroofaayilii deeffachuu dandeessan. Garuu warri yeroo jalqabaatiif peejiin keessan abdeetii ta'ee yama jaraatiin yookaan fedha jaraatiin jedhe piroofaayiliitti isinii hin deebisin achi keessaan seentanii isinii fiduu dhiisuutu mala. Achiin isinii hin fidu jechuudha. Akkatti piroofaayilii deeffattan jalqaba peejii garii jarumatu isinii fidatuma feesbuuka keessa deemtanuu abdeetii godhadhu haala kanaan itti fayyadamu jedhanii sin dirqamsiifnaan faana deemtaniiti gootan. Ka'ammootu jarri isinii deebisuu didanii yookaan barbaadanii bifa piroofaayilii akkasii kana fedhaa ka jettan karaa biraatiin jira. Riippoortiitti godhaniiti jennaan ka jarri guyyaa 3 keessatti bifa piroofaayilii sanatti yookaan haala kanatti isinii deebisan malee ka yeroo jalqabaa as keessaan hin jiru. Kana nama barsiisee warra jijjiiruu barbaade yeroo barbaadanitti gabatee deeffachuu yeroo barbaadanitti piroofaayilii deeffattanii haala lamman kana keessa haala isinitti toleen fayyadamuu dandeessuudha. Barnootichi kana fakkaata. Yoo warri haarofti immoo bifa sanatti haala kamiin deeffanna ka jettan ta'e viidiyoo biraatii walitti deebina turtii gaarii.